Qab. Furuuf nyaara baay'ee ni baasee mutu. Jabaa umriga qabduma. Halkan barii naftu. Gaafii wahiin qabayoonaaf deebistanii warri re'ee bituuf sangaa gurgurtanii yaa kaabinee godina aanaarra jirtanii aangoo mootummaa caalaa keessan guddistanii seera kabachiisuuf kan seera cabsitanii dharaaf cubbuu oomishaa ooltanii bultanii seerri namaa badu kan rabbiis dhiistanii aangoo harkaa qabdan zalaalamseetanii. Manguddoon kabaja ulfina namummaa yoo badii raawwate seeraan ilaalama malee akka saree maaliif ifatama seerri rabbiif nama akkam dagatama sadarkuma kana babbanne yaajama. Akka harkaa waan qabdanii aangoo dachiif lafaa gochi keessan har'aa beekaa boruuf hafaa galaan hidhattanii kaa'aa jirtan lafa boruu isinumatti summii ta'a balfa. Namni namummaadhaan kabajamuun hafee erga abbaan humnaas bulchee garafee xiqqaa hanga guddaatti eenyu isin hafee kijibni geerarraan dirqiin nu gaarrafee. Waan tokko hubadhaa hangamuu dheeratu warri yaanni akka kaarotii hundeen gad guddatu humni jabaan lafarraa bokkisee booratu yeroof taatu malee darbuun waa hin haftu garuu guyyaa borii boolli qotaa jirtu si qofayyuu dhiisii fira keef hin haftu dhaabbadhu of laali halkan bariin haftu. Yooyya jirra jirtu hawaasa Oromoo idil addunyaa irratti argamtan jecha Video guyyaa irraa godina Jimmaa aanaa Geeraa keessatti waraabamee ba'ee uummata baay'ee rifachiisee wal qabatee oduu amma nu geessin qaqqabsiifna. Oduu waliin Muhammad bin Aljaziiraati. Kaabinee aanaaf gandaatiin raawwatame kun godina Jimmaa aanaa Geeraa keessaa ganda Boorcoo Deekaa keessatti akka ta'e addeeffameetii jira. Namichi manguddoo biyyaa haala kanaan xiqqeesse ammoo kaabinee aanga'oo maqaan isaa Dinquu Abbaa Olii jedhamu yommuu ta'u jarreen uummata duratti xiqqeeffaman keessaa manguddoon huccuu gurraacha uffataa jiran maqaan isaanii Raayyaa Abbaa Olii kan jedhamu yommuu ta'u inni huccuu magariisaa sun ammoo Abdee Tamaam Kadir jedhama. Gochii fokkataan ta'e jedhame kun kaadiree aanaaf gandaatiin raawwatame kun godina Jimmaa aanaa Geeraa keessatti ganda Boorcoo Deekaa keessatti guyyoota muraasa dura kan raawwatame yoo ta'u dubbii dhuunfaa bulchiinsa gandaa fi abboota keenya kana gidduutti ka'een bulchiinsi gandaa fi aanaa sobanii maqaa shanee jedhu itti baasanii doorsisaa akka turan dubbatama. Garuu guyyoota muraasa dura walga'iidhaaf gara aanaatti waamamanii jennaan abbaan keenya isaan huccuu gurraacha uffatan sun gaafii jajjabaa wayita gaafatan yeroo sanatti gaaficha deebisuu dadhabnaan akkamitti gaafii akkasii nu gaafatta jechuun haaloo yookaan qiibii qabatanii ati shaneedha jedhanii doorsisuu jalqaban. Ergasii walga'iin sun xumuramee akkuma gara gandaatti deebi'ameen ganda keessatti walga'ii waamanii aanaa irraa namicha Dinquu jedhamu sanas waamanii achirratti gocha fokkataa akkasii abbaa keenya irratti akka raawwatan hubatameeti jira. Yeroo ammaatti dargaggoon huccuu magariisa uffatee mul'atu yookaan Abdee Tamaam waan baay'ee reebameef mana yaalaa galee akka jiru dubbatama. Gochii fokkataan akkanaa bakkuma hundatti hawaasa keenya irratti dalagamuun mamii kan hin qabneedha. Kanaafuu qaamni dhimmi ilaallatu aangaa'ota akkanaa maqaa seeraan hirrummaa uummata irratti agarsiisan to'annoo. Jinniin Oromoo jinniin Oromoo yoo jiraatesi jinni Oromoo kana kakkajeeffatu si'i. Mootummaa fudhattee taate. Seetaan Oromoo jiraate seetaan Oromoo kana kan kakkajeeffatu si'i. Garuu mootummaa si kennameera akka mootummaatti ajaa keetis immoo ajaa keetii gaarii keetis immoo walitti qabdee gorfattee isa adabdeetii immoo bulchita malee. Ati gara kana gortee asirraa citiitu hin ta'in qottoo akkasii miti jettee hammattee ofitti qabdee gorfatta rakkoo hin qabusa. Maaliif adeemsa danuu qaba. Garaa itti ufti deeffatte. Sanatu hin ta'ini amma nu jennee akka Oromootti Oromummaa kana ilaa jaalmarroof jedhii maaliif jedhii eenyu nu hafatu dhimma isaarraa hin qabnu nu. Eenyu dhufee habitu ati qottuu biti. Kunoo musliimaanni jawaaraadhaa is mootummaa kenneera akka Oromootti. Fudhattee bulchuu dandeessi mirgasiiti jechuudha. Garuu gizeesii kenname jedhee uummata kee kana lafa isaarratti mana isaarratti qe'ee isaarratti indegana isumarratti maal hojjechuu qabdaa maal guutaa namoota murfanitti maxxanii lafa isaa kana mana isaa kana akkamitti bulchita biyya kee kana jennee si gaafanne malee sanuu waa'ee wal qoqqoodu
gabaabaa Oi begade koi sardaminati ya akhi ma erga duran isa wai dagefa duka ya akhi dagefa duran unasaw yo isa wai mo wal ko kodute mala to fi ati boliti kese magara hada ke kesan ke sabatani lamman kesan to ko ujelle shan de seti hati shanan wa ali jara ko bada ya ni jara ko bada garu hati ni fabbani isa jallati jallahu fi akko jallaka to fi tikabatte isa tamari sakka tamari to fi tikabatte abadan ofrani yatto yo boliti to ko kay boliti tajib bejede gafa sinam to ko mosi tibu bejede dake ratti mata darsaza yo le boliti na wolle ne wagame ka citate garu wa ke ufumatti qabatte wajinjira ta garu ne hadasi keninera ormo kana malgota bi narage vado baati fani ma debi ga babati fangenna gafa sabako akaran goda jira debi kan ke tirara tiro tirage fada dure sabni ko akani sabab biramfun inni sabni bira akani sabako tinirum ne giddadi gafa ne wol fudu yet kun so bandandam wato kun sifike wahid bimu chatirama lafa उसका नम बिरा हर का नम बिराती लफ ओरोमो बिचा था तो रे नरा के बतो नरा के बता आ जब वाला debian in jere te moti butade mu kan ke tun tayni amma misalla aka nadifin saudi ke ta kamiti wajin jira ta jere amma zai ga ra fucun dan sa aka ti futu kabta akamiti talatta fi jaram te futu talatta fi sin jere be wora kan fi kenam bakka mawatni jiram akkasana jiri tan dubbachuu gooti malee akka tammate kalaasi ati akkana jiri bakka ati akka gootu maadi ati akka jettu entiniidhaan haalaan ta'e kalas igale dhaggeeffadhu namni tokko dhaggeeffadhu amma mootummaa fudhadhee namni tokko namummaa isaatiin jiraata dhaggeeffadhu seetuma namni tokko namummaa isaatiin yoo jettu amma nutu sabaaf maarree kee adda baase malee kan uume rabbuma bakka itti feetee fi bakka itti jiraattu filachuu dandeessu. Kaanis sadarkaa kee gadi buusee kan sadarkaa walii gadi buuse jalqabanuma fiimaa jira. Kana waan ta'eef warra nama miidhu to'achuuf immoo yoo caasaan ati asii gadi kennite si dhagahe malee ati biyya nan bulchaaraa isa kana kanatti hin bulcha jettee murteessuu hin danda'u. Maaliif nan bulcha yaada asii gadi kennu dirqama yoo namni naa fudhate. Dhaggeeffadhu achi taa'ee yaadan kennu warri jelee kuni yoo naa fudhate malee yoo biyyi of dhagahe malee yoo sammuun biyyaa hiikame malee wanti gochuu danda'u jettu mootummaa teesse kana gabaabumatti. Mataan isaan naga'u mataan isaan fudhatu jechuu keeti. Yoo maal amma inni dhaggeeffatu amma namichi inni aanaa dhaqeeti amma sakan geeraa sana fudhatte aanaa dhaqee iyyate. Tokko sumarraa kaara ka. Uummata keetii qabla atitu uummanni kun waan dhaga'u doomaadhaa mataan isaa cufaa detteekkoo ufuma mataa argaman. Ni jira. Ajeelchuudhuma kana tuuti jettuuti. Dhaggeeffadhu ka sabariiti fi fan ibsaan jarjariniiti akka jarjarinu miti fakkeenyaaf namichi aanaa suni biyya hin gorfamaaraa innoo dhaqeeti nagahee gaafate eegani nagahee gaafate nagahee dhowwatamee kisii dhaqe biyyoo yeroo hunda wal gahiidha jennaan torbiin dhaabataara ituu biyyi faahamee ka'ee hin qabne ana maaltu na dhibee yoo hin jireeti ilaalaa miti gidee namichi sun tumamu namichi bar mana seeraa dhaqe. Mana seeraa dhaqee si tumame miti. Mootummaan immoo nama mana seeraa dhaqee hin tuminaa jedhee seera gattumee jira. Nama mana seeraa dhufe isa mana hidhaatu hin tuqinaa jedhe isa hidhame. Isa mana seeraa seera iyyachuu dhaqee miti isa hidhameeyyuu hin tuqinaadha. Isa mana seeraa dhaqee hin tuqi isa hidhaa jiru hin tuqinaa jedhe isa kana kan tumsiisaa jiru eenyuun si uummata obboleessuma keessatti tumsiise bar. Namni seeratti baqatedha. Seerumatti jarumti seeratti baqate immoo sila. Innoo seeratti baqate namni kun yoo ati mootummaan nama seeratti baqate hin tumina amma fakkeenyaaf nama seeratti baqate akkan tumne nama seera balleessallee mana hidhaa geenyaa yakkamaan seera taa'ee qabe akka addunyaattis ta'e ni dhaabbata seera isaa guuttatee ba'a adabbiitaa fudhata. Garuu isa ofii keeti ati bana seeraa dhattee utuu biyyi kee ilaaluu ana maaltu na dhibee yoo jiraate mootummaa waan tokko gochuu danda'u hawaa tokko biyya tokko bulchuuf waan tokko gochuu danda'u maaltu na dhibee jiraannaan. Akkasii mataa waliin dhukkubsinaati. Akkasii mataa waliin dhukkubsinaati. Biyyi kan isin ittiin bultu biyyi tokko biyya gochuudhaaf barnoota hojiidhaa diimokiraasiidhaan lagi kun sadan biyya tokko sirriitti tuba.
Malah maltummaa keessan jiraatanii malee. Keenya gabbee kumsi jiru barnoonni jiru beektaa miti kana irra caalaan nama keenyaama barnootaan qabu kanaan miidhame. Xinnoo hin gorfamaadha amma mootummaan guyyaarraa sabsabaa. Oromoon irra caalaan isaa kan inni rakkate tokko nageenya dhabuu rakkate yoo nageenyi jiraate baratee gala yoo nageenyi jiraate osoo bilaan qotee galfata Oromoon kan rakkate tokko faa nageenya. Nageenya immoo kan nuyi jalqaba irratti yoo gandarraa nu wal qabanne yoo gandarraa wal qabatte mootummaa mo'atta malee mootummaa gandarraa yoo kaatee hin qabate waan tokko gochuu dandeessu maali jennaan ati gandarraa obboleessa kee bukkeedhaa haadhaa ati mootummaan kana na godhe bari yoo titiin jettee dhaabbatte harka wal giigaltee harka wal qabattee dhaabatte namni waan tokko gochuu danda'u bar mootummaa. Amma maal dhabeetuusi hawaasa barateetu mirgaaf dirqama ofii beekaa nama barateetu mirga ofii eessifata beekumsumatiin keenyan baranne taa nagaan qabu akkamitti baratare waggaa 150 nagaan qabu akkamitti baratare waan beekumsa dhabeef nagaa wal ta'u amma isin kanatu biyya bulchaa isin nama goleetti keessanii carraa daqiiqaa tokkoon kenninetu biyya fayyaadhaa dimokiraasiidhaan bulchaa. Maal carraa kennaa fi naaf ibsee maalidha? Aku dah tiga waram.